immoo dibata qulqullaa'uudhaan kan isaan aangessedha yookiin kennaa raajummaa kan kenneefidha. Erga kennaa raajummaa argataniin booda immoo kan darbee fi waan dhufu ofitti amanamummaadhaan kan dubbatan uummata kan gorsan uummata kan eekamaa turan karaa sirrii warra hin qabannetti jechuudha. Qulqulloota raajota jedhamu. Mana kiristaanaa keenya keessattis aangoo guddaadhaan kan waamamanidha raajonni. Mul'ataan, abjuudhaan, ergamoota waaqayyootiin waan ifa ba'ee fi kan dubbatanidha. Waaqayyoodhaan kan filatamanidha. Akkuma seera lakkoofsa 12:6 irratti raajii Daani'el 10:11 fi lammaffaa Phexros 1:25 irratti dubbisnu jechaadha. Kanaafiyyuu qulqulloota raajota yommuu kabajnuttis eebba arganna jechaadha. Akkuma wangeela Maatewos 10:41 irratti dubbatame. Manni kiristaanaa keenyas yaa qulqulloota raajota nuuf kadhadhaa jetteet kadhannaa henna sa'aataat jedhamu irratti yookiin henna itaa jedhamu irratti kadhannaa ishee keessatti isaan yaadatti jechaadha. Kitaaba sa'aataat irratti yommuu sagalee sana abboonni dhageessisan akkuma olitti isiniif dhageessisuuf yaaletti jechaadha ni arganna. Kanaaf immoo qulqulloonni raajonni baay'ina qabu. Garagarii isaan garuu waliigalatti qulqullummaa keessa kan jiranidha jechaadha. Isaan keessaa tokko raajicha Saamu'eel ilma Hilqaanaa kan turedha. Saamu'eel 1:1-3 fi 15:32 irratti ni arganna jechaadha. Leelaው ነብየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ወልደ እሴይ ብለን መመልከት እንችላለን። ታማኝ አገልጋይ ዳዊትን አገኘሁ የተባለለት ታላቅ ሰው ዳዊት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13:14 ላይ እናገኛለን። አንተ ልጄ ነህ ዛሬ ወለድኩ ተብሎ የተነገረለት መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 2:7 ላይ በትንቢቱ ነገረ ሥጋዌን የአምላክን ሰው መሆን ማለት ነው። ከጽንሰቱ እስከ እርገቱ ያለውን የተነተነ ታላቅ ነብይ ነው ዳዊት። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 49:3 ላይ እንመለከታለን። ቅዱስ ዳዊት 150 መዝሙሮችን የዘመረ ልበ አምላክ ተብሎ የተጠራ ቅዱስ ጻድቅ ሰው ነው ማለት ነው። ቅዱስ ዳዊት ከእግዚአብሔር ዘንድ ልዩ ሀብታትን ተሸልሟል። ሀብተ ክህነት፣ ሀብተ መንግስት ወይም ምስፍና፣ ሀብተ መዊዕ፣ ኃይል፣ ሀብተ ትንቢት፣ ሀብተ በገና፣ ሀብተ ፈውስ እነዚህም በጸጋ ከእግዚአብሔር ያገኘ ታላቅ ቅዱስ ንጉስ ነው ማለት ነው። ጻድቅ ንጉስ ነው ቅዱስ ዳዊት ማለት ነው። እንካ የሙላሉ ዳዊት ኢልሚ እሴይ ራጂዳ ከስሙ ቁልቁሉላ ዳዊት waaqayyoon Saamu'eel 1:13 akkuma dubbisne akkasumas waaqayyoon ati ilma kooti ani har'an si dhalche jedhee kan dubbateefidha. Faaruu Daawitiif ta'uu isa kanan dubbifne Faaruu 2:7 irratti Faaruu 2:7 irratti Daawit raajii isaatiin waa'ee dhimmas foonfachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dursa kan dubbatedha. Waaqni nama akka ta'u keessattuu waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo gadaamessa keessatti hafuutii ka'ee hanga waaqatti ol ba'u iska ergatti kan jennu san jechaadha kan dubbatedha kan barsiisedha. Faaruu 49:3 irratti akkuma dubbisnu Daawit faarfannaa 150 kan faarfatedha.
Daawit nama Waaqayyo latiif dhiyoodha. Laphee Waaqayyo jedhamee kan waamameedha. Daawit kennaawwan garaagaraa kennameefira. Kennaawwan garaagaraa qaba. Kennaa lubummaa ni qaba. Kennaa mootummaa yookiin hooggansaa ni qaba. Kennaa mo'annaa yookiin injifannoo ni qaba. Kennaa raajii dubbachuu ni qaba. Kennaa humnaa ni qaba. Kennaa baganaa ni qaba. Baganaa dhageechisuu jechaadha. Kennaa fayyisuu ni qaba. Namoota fayyisuu jechaadha. Kana hunda kan qabaatu fi mootii kan ture, mootii qulqulluu kan turedha jechaadha Daawit. ሌላው ኤልያስ ቴስቢያዊ በመባል የሚታወቀው እንመለከታለን። ኤልያስ ቴስቢያዊ ኤልያስ እንደሚታወቀው ሰማይ ዝናብን እንዳይሰጥ የለጎመ ታላቅ ነብይ ነው። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ ነው። እንዲሁ በሲዶና ሰራፕታ የነበረችው መበለት ልጅ ከሞት ያነሳ ቤቷን በበረከት የሞላ ታላቅ ነብይ ነው። ማን? ኤልያስ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 ላይ እናነባለን። ኤልያስ ሞትን ሳይቀምስ ወደ ብሔረ ሕያዋን የገባ ምርጥ ነብይ ነው። ቅዱስ ነብይ ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንደምናነበው ማለት ነው። akkuma amma ilaalaa turretti qulqulloonni eenyu fa'iidha kan jedhu ilaalaa jirra. Qulqulloota eenyu fa'iidha inni san keessaa immoo raajota ilaalaa jirra jechaadha. Eeliyaas raajiidha. Biyyi isaa Teesbiyaan jedhama. Eeliyaas samiin akka roobni yookiin bokkaan akka hin buune kan samii cufeedha. Raajii guddaadha. Mootota tokkoffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 dubbifna seenaa isaa. Biyya Sidoonaa keessatti immoo iddoo Saraaphtaa jedhamu keessa jiraachaa kan turte haati hiyyeessaa takka ni turte. Isheen ilmi ishii duraa du'e yookiin duraa boqate. Eeliyaas garuu ilma ishee sana du'aa kaasee fi mana ishee eebbaan guute jechaadha. Eeliyaas mootota tokkoffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irratti dubbifna. Eeliyaas otoo hin du'in foonii fi lubbuun isaa otoo gargar hin bahin gara iddoo jiraattota ብሔረ ሕያዋን yookiin iddoo jiraattota bakka jiraattota jedhamee beekamu kan galeedha jechaadha. Raajicha akkasiiti. Mootota lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti dubbifna seenaa isaa. Egaa qulqulloota raajota keessaa tokkodha jechaadha Eeliyaas. ሌላው ኢሳይያስ ወልደ አሞጽ ከነቢያት ከቅዱሳን ነቢያት መካከል አንዱ ነው። ኢሳይያስ ወልደ አሞጽ የአሞጽ ልጅ ኢሳይያስ ስለ ክርስቶስ መጸነስ የተነበየ ታላቅ ሰው ነው ኢሳይያስ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ እንዲሁም ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ እናነባለን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም እንደሚወለድ በናቁት አይሁድ ላይ ራስ እንደሚሆን ትንቢት የተናገረ ታላቅ ነብይ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 16 ላይ እናነባለን። እንዲሁም ምዕራፍ 40 ቁጥር 3 ምዕራፍ 62 ቁጥር 5 ላይ እናነባለን። ስለ ክርስቶስ በተለይ ስለ መገረፉ ስለ ክርስቶስ መገረፍ በስፋት የተናገረ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 6 እና ምዕራፍ 53 ቁጥር 2 ላይ እናነባለን። ኢሳይያስ raajota qulqulloota keessaa tokkodha. Ilma Amoos jedhamee beekama. Isaayyaas qulqullichi waa'ee Kiristoos gadameessaa haadha isaa keessaa akka buufatu yookiin akka bulu raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14
boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Wangeela Maatewos boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti barreessee jira jechaadha. Keessattuu Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo samiirraa akka bu'uu fi dubree giiftii dubroo Maariyaam irraa akka dhalatu. Yihuudoota warra isa tuffatan irratti immoo guutuu yookiin mataa yookiin olaantummaa akka argatu kan dubbatedha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 16 fi boqonnaa 40 lakkoofsa 3 akkasumas boqonnaa 62 lakkoofsa 5 irratti dubbifna. Waa'ee garafamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis dursa kan dubbate Isaayyaas. Raajii Isaayyaas boqonnaa 50 lakkoofsa 6 fi 53 boqonnaa 2 irratti ni dubbifna. Kanaafiyyuu Isaayyaas raajota qulqulloota keessaa isa tokkodha jechaadha. ሌላው ነብዩ ኤርሚያስ ወልደ ኪልቅያስ ወይም ሕልቅያስ የሚባለው እንመለከታለን። የኪልቅያስ ወይም የሕልቅያስ ልጅ ኤርሚያስ ማለት እንችላለን። ከቅዱሳን ነቢያት መካከል አንዱ ነው። ኤርሚያስ በሆድ ሳልሰራ አውቄሃለሁ፣ ከማኅፀን ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ፣ ለአሕዛብም ነቢይ አድርጌሃለሁ የተባለ ደግሞም እንዲህ ሲባል ብላቴና ነኝ መናገር አልችልም አትበል የተባለለት የማዘህን ሁሉ ትናገራለህ እኔ አድንህ ዘንድ ካንተ ጋር ነኝ የተባለለት ታላቅ መሪ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ይህን ቃል እናነባለን። እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያለለት ሲልከው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ርኅራኄ በእንባ ሲቃ እየተናነቀው ያብራራ ነብይ ነው። ሲቃ እየተናነቀው እያለቀሰ ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እናገኛለን። እና ቅድስና ያጌጠ ነብይ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን የታሪክ ማህደር ማግኘት ይቻላል ኤርምያስን ማለት ነው። ሰጋን ኤርምያስ ኪልቅያስ yookiin Hilqiyaas qulqullummaadhaan kan beekamudha. Raajota keessaa tokkodha. Raajota hangafoota ta'an keessaa tokkodha. Keessattuu Waaqayyoon utuu ati gadameessa keessatti hin uumamin yookiin gadameessa keessaa utuu hin bahin si eebbiseera. Warra Ormootaatiif immoo raajii si taasiseera. Ani daa'ima hin jedhini. Anumaan beekuun jedhanii uumaan danda'uun jedhanii wantan si ajaju hunda raawwadhu ani sin fayyisaa si raajii Ermiyaas soddomii ni dubbifna. Egaan guyyaatti waan irraa ka'ee raajichi Ermiyaas Waaqayyo kan ta'edha. Namootaaf kan ibsate yookiin boqonnaa 3 lakkoofsa dubbifna. Ermiyaas mana kiristaanaa keenya keessatti raajota qulqulloota beekamoo ta'an keessaa tokkodha jechaadha. እንግዲህ እስካሁን ድረስ ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ቀደምት አበውን በዝርዝር ተመልክተናል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ስለ ቅዱሳን ሐዋርያት እነማን እንደሆኑ ምን እንደሰሩ ስማቸውን ጭምር ሙሉ ታሪካቸውን ጭምር ማለት ነው እንመለከታለን። አምላካችን እግዚአብሔር በዛሬው ትምህርት በእኛ መሃል ተገኝቶ ስለ ቅዱሳን ማንነት እና ማን እንደነበሩ ስላስተማረን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ጋራ በርኖተ ኬኛራ ኦሉማ ኬኛራ keessatti qulqulloonni eenyu fayyida mata duree jedhu guddicha jalatti barnoota keenyarraa keessatti abboota qulqulloota
abboota dur bara seera laphee keessa turan akkamiin akka qulqullaa'an maqaa isaanii maal akka hojjetan ilaallee jirra. Akkasumas immoo qulqulloota raajota eenyu fa'i akka ta'an hangafoota raajota. Raajota xiqqoon ni jiru maqaa isaanii tarii yeroo dhufurratti tokkoon isaanii kaasnee ilaaluu dandeenya. Har'aaf garuu barnoota keenya irraa kanumaan goolabna. Torbee dhufu immoo qulqulloota duuka bu'oota maqaa isaanii, hojii isaanii, iddoo dhaloota isaanii, seenaa waliigala isaanii ni ilaalla jechaadha. Kan nu barsiise Waaqayyoon maqaan isaa kan galatamu haa ta'u. Waan baranne kana nutis lapheetti qabannee akka qulqulloota raajotaa, akka qulqulloota abboota keenya, hangafoota keenya durii nutis bakka isaanii qabannee qulqullummaadhaan akka jiran Waaqayyoon eebba isaan irraa bulchu. Galatoomaa yaada dabalataa gaaffilee yoo qabaattan dhiyeessuun danda'ama. Waaqayyoon